Maqaan kee Kilaas Abdoo jedhama. Kan hin baradhu kutaa bara darbee kutaa ja'affaa. Ala namoo gara kutaa torbaffaadha. Sadarkaan ani bahe immoo lammaffaan bahe. Maqaan koo Boonaa Tafarii jedhama. Kan hin baradhu eebbifama akaadaamii lakkoofsa lammaffaa. Amma kutaa shanaffaan ture amma gara kutaa ja'aatti darbeera. Sadarkaa tokkoffaan bahee qabxii gaariis galmeessiseetani. Duraan dursee carraa kana argachuu kootiif baay'ee galatooma. Maqaan koo Hayat Wandimmaageen jedhama. Kan hin baradhu mana barumsaa Dilfiree sadarkaa tokkoffaa keessaati. Bara 2017 kutaa torbaffaa. Kitaabolee deeggarsaa dubbisuudhaan maatii koo gargaaruu fi biqiltuu dhaabuudhaan qabxii koo isa kutaa darbeerra fooyyeffadhee tokkoffaa bahuuf fooyyeffadha. Yeroo gannaa maatii koo gargaaruun amma humna danda'een jechuudha maatii koo gargaaruun biqiltoota garaagaraa dhaabuu fi kitaabota deeggarsaa adda addaa dubbisuu. Yeroo gannaa barnoota dabalataa barachuu maatii koo gargaaruuf kan gargaaru qabu gargaaru. Bara 2017 karooraan baafadhee sagantaa qaba sagantaa sanaan nan dubbisa sagantaa sana keessattis dubbisuu fi taphaa fi gochaalee adda addaa kan of keessatti dabalateedha. Kanaaf cimee dubbiseen qormaata biyyaalessaa haala gaariin darbuu kan barbaadu qabxii gaarii galmeessee. Tajaajiluu nan barbaada. Karaa fuulduraa ispeeshaalistii gadameessaa ta'uun barbaada. Sababni isaas haadholiin keenya kaansarii gadameessaa fi dhukkuba garaagaraan saaxilamanii du'aa gatii jiraniif. Gara fuulduraatti artireektara ta'uun barbaada. Gaammee keessaa kan hin jaalladhu qophii keessummaadha. Barattoonni qabxii fidanii akka irraa ilaalee anis immoo akka jarri sagantaa qopheeffatan sagantaa baasanii qopheeffatan ni dubbisu miti isaan dubbisuu nan barbaada. Wanti fooyya'uu qabu akkasumatti baroo jirtu gaatti fufa. Sagantaalee OBN gaammee keessaa qophii ajaajuu nan jaalladha. Sababni isaas mammaaksaa fi hibboo afoola gatii irratti dhiyaatu haala gaarii irra jirtu waan itti dabalamuu hin qabu kanaafuu haaluma kanaan itti fufa. Kan hin jaalladhu qophii leelloodha. Qophii leelloo immoo barnoota adda addaa waan namaaf kennaniif hundinuu namatti tola kan fooyya'uu jira jedhee yaada. Kutaa ja'a yookiin gara kutaa torbaa kutaa haa ta'u garuu dubbisuudhaan daree keessatti barsiisaa isaanii dhaggeeffachuudhaan qo'achuudhaan qabxii isaanii akka fooyyessan. Cimanii akka dubbisanii fi sagantaa baafatanii akka ittiin bulan kana jechuun immoo sagantaa eenyuyyuu baafata garuu ittiin buluutu caala gatii ta'eef sagantaa sanaan deemuu murteessaadha. Barattoonni akka qo'ataniif akkasumas barnoota isaanii irratti xiyyeeffannaa qabatanii akka baratanii gorsa. Bacaqii gannaa keessaa baatanii boqqaa birraatti baga waaqni nagaan sin ga'een jedha baga waggaa geessan. Bara 2017 uummata Itoophiyaa hunda baga nagaan geessan jecha barri kun kan milkaa'inaa fi kan gammachuu isiniif ta'u. Baga bacaqii gannaan baatanii boqqaa birraan geessanii jedha. Bara 2017 ijoolleen sirriitti qo'atanii baratanii barsiisaa jaraas mana barumsaa jaraas akka boonsan barbaada.